Simitooraan ijaarame akka keessanitti gochooltiin tullee. Yoodaan achi fattoo. Yoon achirraa kufentu. Intuutu amma manni karaan keessanii booqisan gubbaa laal. Achi gubbaa qortee ganaa achi gubbaa raakootaa warganaa kan ta'e santi ni muudee. Raatu noo maali? Raatu laa ni jirti bashannana akka gaafa reewuma jala beetuun saawaa eegale ni barta achi gubbatte. Nin raadha. Raadha achi gubbaadhaan. Rahaa goota. Raatu diimtuudha. Diimtuun isin jirti gosa feete jirti achi gubbaa jirti isin. Saara barbaada tapi nuti kana karaan kau jurang. Tokko rabbiin waan aku harap. Silaara tokko rodu fiigee. Qabsine nyaanna jiru. Sama leerra torbaan kana duraan yerri numa jirti. Har'a guyyaan irraa kun abaaramaa yaa qabshii nu agartee maal hin jedhaa. Qabshii gaanaatu garaanu. Silaara dhabu makka dhalaa beekaa. Shita tokko na sinistee bantaani. Qabsine irraa busunaan jiru. Gaara tokko fakkeessee tuunaa fiduu isii fakkeessee hoogaa isillee dhabu ni jiraan. Baana saayiba kiyya. Arraan tana kaa guyyaan kunis beektaa maal isa qabshiin nuftee jirti qaymee kara machaaraa kanatti kara mannaaraa achi deemnee waa lallaalannee dhooyinaati yaafi. Inni kaas yaa'u deemneeti. Irraa ubsunaan jiru kana. Manda kau nufes magaalaa kana seene. Yaabtu haa nama tokko na argadhu haa. Tokko haa nama karaa na deemullee na argu haa. Ijoolleen takka reefus qaallitti guddoo sun natti jirte. Mana faraan tokko ni beektaa nama. Mee faraan kun akkana na godha hittamme magaalaa tana eegan seene guyyaa lama. Akkana ummaan xiyya waa hunda bittees keessa laaqeesse. Meedhiisine. Maaltu maan noo fe'amee biyyarraa kuduraa. Silaan usee reetii eenyee wayyu. Ammaan na namee deemeeti. Ijoolleen takkas akkam achi as deemti. Deemeetiin itti dhagaa akkam. Deemeetiin gaafadhaa. Awwa kun faraan ta'uun oolu achi as deemu sana faraan ta'uun oolu deemeetiin gaafadhaa. Biyya kanaan hai raappa apa ijoollee eessa ijoollee jiraa fakkaataa kam. Laapparummaa isaa lamadhiisi caccabsinee baasnan jirra waan isaa baasa baabaa kayyoo gaddaa kana raafuuni. Warra chaasiin keenya ni jirta. Telefoona akka kompiitara anaaf deemaa. Irraa buufnaa isa taate. Nurra laapparummaa. Akkam baabaa. Alan. Baabaa kun faraan keenya bakka. Faraan keenya. Hai baabaa dhuftee kam. Tarii kiyya. Gitu. Jirra. Hai. Faraan tokko galtanii eegan mannaaraa tana dhufe machaaraa tana keessa. Torbaan tokko ofin deemaa guyya sadii guutuu as keessa hin jira. Cabsinee jira. Faraan keenya tokko ni beektanii tilfoonni isaa cufaadha. Eegan dhufe torbaan tokko tilfoonni isaa irratti hin bu'u. Faraan kaganda wanti sanii. Faraan tokko ni beektanii dawwalee irratti. Manni isaanii mannaaraa olii sanii. Man si geessu noo faraan saayiba kiyyaami as dalaga. Eegan dhufe guyya sadii guutuu asiin barandaa galu jira. Faraan bira mana oowwan si geessu manni oowwaa jira faraan wajji gala. Mana qabbanaan jiru oowwan nuti akka kaanitti. Oowwaa jira mana bakka laal biraashi akkanaa kana rabbitti mannaaraa galu jirtaas. Kun maali nurraa lolu. Hayyee si geessu. Maal haasaa jiru. Laa mana isaati inni hojii beena saayiba kiyyaa beektaa. Sateenyaa isin dhibin teetu maati? Si geessu. Inni isaa maaliif buuti jedhee. Telefoonni ni bu'amee fi dirratti dawwallaa. Bara raqamni maqaan illee hin qabu beektaa. Diaspora ameen hojjaase bira. Maa kana walitti ummaati. Saayibi. Suguddiin faraan kee isheen waafatu faraan kee kennin waas jira faraan keenya bar ummaatti faraan bira gisee magaalaa dhayta ijoollee yoo wallolte ijoollee magaalaa ijaalli yoo wallolte addaan hin baasin naan jette. Ati taphi wallolutti hin jirtanidha. Nuti walloolu taphi nu geessaniti. Ati kan waa hedduu barra kana waa sirraa agarra bas faraan keenya ni beekta. Wal fakkaattanii isinii bar. Barra mucaa saayiba wajji galla manni as. Kana siitiin qaba baabaa kiyyalee. Laalummaan xiyya meeqaan bitte beekta. Qaaliidha wanni. Dai jala ana ati saayiba kana argattee akka faraan bira geessu akkamitti daa'u. Baas kee faraan bira nageessita. Nuti nama hedduu too jaate hojii. Nageessita ree. Ammas geessalee yaa bibi.
Dadhabdee karaa kana biyya teessan fagoodhaa mi lafa yaali. Miicataa gatiin dhufe gara sororoo kana. Dadhabdee karaa Na gargaartanii. ni gargaarraa ta'e qofa karaa biraa ammas geessina. Inni kun maali ree maali akka kun? Laa inni saahiba keenya wajji bu'u jirra. Du'a akka kun maali ree akka kun? Isin Yoo ijoolleen. wanni sitti ulfaatte jiraatte jechuuf malee waan biraa. Laa kiisha keessa waan nama ulfaataa jira. Ishee kana nama seenta. Telefoona tokkuma saamti. Maanti Tunoo maali maqaan? maanti jedhan dhiistu. Beekamara baadiyyaa san kaadhee deemamu. Amma maanti meeqaan bitte qaaliidha bara abbaan kiyya nan dhiisu ammoo. Ati faraan biris geessi naa kottu. Faraan biris Silkoo irra naa dawwaliree. Ati faraan Telefoona kenna. Dawwalee jira. Himee fidaa jiibsi geessina. Irra siiroo ina laata Irratti deebisi irratti deebisi. Eegisee telefoona akka kompiitara fakkaatu na argaa humna. Saamsiingi qabda ilmaa uume naangallee waan na beeku. Samsung Galaxy S. Takkaan qabanne nuti Waan magaalaa biyya naa kan nire. Baay boo ati kana. Faraan biris geessi ara faree geessi biraarra maal haasoo tete. Bira geessitanii reena. Faraan kee biras geessan jee baabaa kiyya. Yoom na geessitan? Boo faraan biris geessan jee leeyyatan awwa. Kuumaa na tumtan na tumuu feetanii. Laasi. Na tumuu fedhanii. Geessina. Si boojoollee nama akkamtuu na qabate irraan tana. Laa uumaata akkam sodaatin faraan keessan baantaami. Aannan fakkaatu waraamee laal bakka tanaan faati koo wal baraanuu. Wallaahi waluma fakkaata. Baraanuu naafsi wal fakkaanna naan jee guyyaa tokko achi wal agarre. Wal biras Naa kan inni deemaa shaantaa. Baraan bira naas geessa nana mantu. Wanni kanaa ilaal waan taatu bareedaa kana ba'a. Taanamo. Kana ni Yaa kan irra deddeeraa horiin keenya akka deeggatte. Kottu bee maa waa itti bee taa'u kottu waa itti bareedaa jirti. Biyyatti haa kana kana. Mana faraan isaanii garisa haal biiri mana faraan isaanii garisa. Horiilleen ni deeda. Re'een kam jaalatti kan? Reenis way jaalatti. Jaalaluma moo. Jaalala ilmaa irraa qabaa'u. Ni feeti malee ni jaalatti. Ni feetaan ni feeti. Ni feeti gaani qoonqoom nyaatti. Sin jaalattu bar. Laa ni jaalatti. Atam. Hooqiin baay'een sun tana. Tana haatu bana tana gubbaa baatee raa gootan sin jee. Hin gora. Horteellaa gubbaa tana teessee raa walitti arga. Akka harriitti ta'e nyaata akka inni yaabbata. Fooki garree walitti bitan kaa ammallee diyaasporaa fakkaatteetiin dawaa yarree. Gara jibicha tokko gurgureetiin. Jibicha tokko gurgureetiin. Dubbiin dheeressi. Amma tati bichaan irraa dhiisi. Uttuu bitadhee. Dubbiin dheeressi. Bitadhee shaantaa kanas bitadhee. Gati baafattu irraa baasee. Hin baafadhaa birraa. Simbaan manni laal fooqiin faraan keessanii Maal jetteessa? laa wayi bishaan faasii bita. Waa baasa jetteen kofoo baafadhu jetteen maal jetteen? Fooqiin faraan keessanii haalaan fooqii bareedduudha. Sunis ni koraasan hoo? Tana eenyuu siin jee na dhagaye. Tiriisi Nan fooqiin. koraasan. Tana fooqiin faraan keessatti laali mana. Darraasan moo? Fiixaa kana gubbaa baatee karaa raa gootaa bargana. Wayi diimtuun sun hodheetu san namumaa gubbaa koroo. Sandiisi sun namaa miti sun. Tatasanii san siin jenne malaa. Doorata ni agartaame. Doorata lammaffaa korteeti faraan keessan achi gubbaadha uluma irratti doddootana baasan jira. Boojinni galoo biyya tana waan daddeetu Aboojii ni maalati gochoo keessa guddattee isaati kun kan kana. guyya tokko wayi siime Ayyee. mana keenya Osman Aarsuu Cilee keessaa ibidditti qabate gubate. Kun hin gubatu. Kun siminttoodhaan ijaarame akka keessanitti gochoo walitti hin tulleeti. Siminttaan achirratti dalagan. Yoon inni achirraa kufe hin du'u. Hin tuutu amma manni faraan keessanii boogiisan gubbaa laal. Achi gubbaa korteettanaa achi gubbaa raa gootaa barganaa kan takkasantti ni mukeetu. Raantu noo maali? Raatullaa kaanii jirti bashannana akka gaafa reewuma jala beektuun saawaa godhe ni barta achi gubbatte. Nin raadha. Raadha achi gubbaadhaan. Raa goota. Raatuun diimtuudha. Diimtuun isin jirti gosa feete jirti achi gubbaa jirti isiinuu. Wayi mucaan telefoona kee fuudhe sun Telefoona kee achi gubbaa TV jedhanii wanni bal'aan jirti laal. Achi gubbaa jirti nafaa TV. hin nyaadda TV. Hin nyaattu kana keessa waa laaltaa. Waa'ee warra magaalaatiif kana waa laalta. Reeta isan baasin garsiisu immoo reen laalettee TV namaa nagaa hin jabsiniiti. Wayi kareen finne kun maalire? Reemsi kun nama babbareedaa faranjii baasii ta'a. Ati bakka akkasiisan yoo dhayite deemuun feetu mee deemuun. Faranjii kana hooni nyaatan moo? Faranjiin jiru mata babbareedaa tokko laal. Nama Naamum ni barta waa hundaa'u. ni deeman kaa yoo fedhan miilaanu. Miilaanis immoo deeman kaan deemaniis la. Fakkame ni deemanii yaasan miilaan. Namni miilaan hin deemne duraan eessa jira maal jechuu? Yaa Osman taa'utu re'ee teenya isaa fi biratti hin galu fedha. Faraan keenya nagarsiisee biifee yaa. Saabii ree yaada. Bakka inni dalagu ni beektaa? Afaan Oromoo ni beektaa obboleessa fayya. Maal kana laal faraan bakka inni dalagu jinni maallatti karaasa kun.
Si boo shaataa mutee loluu beektaati. Wanti biraa deemu deema manni kana laal fooqiin faraan keessanii. Bareedduus noo. Laal gamoolii kanaan teessanii. Sammoo. Ijoollee sana biraa kutte. Ijoollee shaataa biyya. Tilfoona dhiyyamma maaliin hin faraan irratti amanadha. Ijoollee sana kutte. Ijoollee sana biraa kutte. Asmaan koomsa. Tilfoona biyya laafatan shaataa biyya kaa. Basoomtaa keessanaa jiran maaliin nyaatame maantana maaliif nyaata? Maal biyya dandeessu? Wajji bicha keenya kan hin gurguree tilfoona bitanne. Daammaan tana mee eessatti hin barbaadame? Mee ammoo ijoollee tana namni beeku ni jira malee isaanii nageessani. Ummaa isaanii raafudha malee nammaan tana akkamiin ta'a? Yaa mucaan tokko boona jira deemu. Amma keetiin isaan barbaada. Dhiiroo booda ganda kana namni isaan beeku ni jira. Keetiin isaan barbaada. Terakkuma tanah kau betul nurut doa beze malu mah hidup dengan mantan. Awak kau bela, awak di udah malu tu berra. Awak tanah mah hidup tu beze. Awak malu makan nasi di roko. Awak orang tanah Allah yor laden terra. Tindi zorro kau betul rabate di kandang. Akan cuma, wah, dulu tak kena kerja semua ni berapa tu? Uno ada kerja kau wan berbadan arkan ni nak jebin. Oh ni kau nasuhan tahu jual torban tu dia situ. Suhan dah kadi orang ni macam. Weh. Oh kami kadi kau orang ni. Oh biasa ni sekarang kau betul bah. Dia nak kamu tahu dia akan tetap gitu ni. Mbak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nanti bisini. Nanti madu kamar saya sih. Mantan dia mantan. Wan nanggorin ka ba ni? Mantan ini Vansan. Ijoollee lamaan takka tokko dheeraa tokko gabaabaa kan irra gabaabaa sun waan na godhe Akkam si godhano? Faraan keenya tokko jiraati isa kan biran as magaalaa tana keessa Faraan kam inni faraan? obboleessa biyya tokko Faraan Ahmaddiini. ni beekta? Faraan Ahmaddiin nabbiya. Waayee kunoo mee wallaahi ka beeku ka ijoolleen taanis ni beekna Kani beekaa teessitti barbaadu jirti yaa silaa. Kati taana dhuftee bara bizinesi keessani. meenisi Awa kottu mee naasi keessani. shaantaa biyya irraa fudhatanii Shaantaasi. Akkam sirraa fudhatu shantaa wayi? Wayi kan sisi barbaanne namu maaliif sirraa fudhatu shantaa? Obse maali Imbooni isnatti waddu amma irraa si fuudhan naaf faraa. shaantaa gisee akkana kaadheen dhufeemi ammuun bitadhesi narraa fuudhan Akkam gooneen sirraa Tilfoona fudhatu? biyyas Siif jabeessanii? tilfoona biyyas noottamaaniyaa noottamaanii Nootamaanii tummaali gahe. arabiin aan hin jaanii maalittiin beeku Nootamaanii narraa fuudhanii fuudhan Siif jabeessinee ammoo isaan sirraa hatanii qotamu akkamitti? faraanii wal beekna numa jaanii fuudhanii kutan Karaanis si geessinee? kutan Otoni afaan hin barreetiin tu akkam karaa dheeraa dhuftee ammaa deeman. wayin asii dhufee bar sororoo ni beeyta Sororoo. ganda sana achiin dhufe achiin eebi horii gurgure Aboo adummaan akkam si goote aduun barna adummaa tana. aduun na fixee meenii sirraa aduun na fixee Kopheen tunis itti oofite akkuma deemtaree miillee barsi bukkeetti kopheen. natti oowwite Fidina mee harkatti si deeman barreessee akkuma malee taate. du'a lafan deema Yaa lafaa miti. Akkasuma furuu baafate malee. du'a lafan deema yoo Kophee banaa sana jira. Kophee banaa sana haadhu. seetane Kana haadhu kanatti yoo aduun sun wanna si godhan. yaa kana kan Gurguddoodha naa barmiidha. deemataan naa qabda Harmas si qabaate. ayyee mana baraambaa du'a butun akkamisa Akkuma kaaduu. akkanaan hin qabaa bar Qilleensa siisee ilaal maddii kanaan akka siisee. yammaa naa seena Akka siisee neemi. Akkuma godha. akkana 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 godha. akkana Akkana godhi. namarraa baate Qoree siisee. Balli isa qabatee kana godha. yoon kufee hoo ayyee deema Bakka nan laalte. Oomishan gargaarni. Oomishan akkasii kuttara akkasii kuttee baay'ee nu akka sireessa. Kana akkasii kuttee. sammoo diimtuu sanii diimtuu sanii hoo diimtuu sanii kan dalagfallaa kunis moonarraa fudhate qomeeti
Oh no. Ana rukutu Milan illa fagala me Milan illa fagala